Harkafuun akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC bitootessa 22,2023 oduu guyyaadhaa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Manni marii Itoophiyaa Abuut Galmee tarree shororkeessummaarraa haqe. Bal'ina oduu kanaatiif Muzayyin Kadir. Manni maree Itiyoophiyaa Abuuti Galmee tarree shororkeessummaarraa haqee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii addaa har'a gaggeesseen Abuutii moggaasa tarree shororkeessummaarraa akka haqamu yaada murtoo dabarsee jira. Waliigaltee nageenya mootummaa Itiyoophiyaa fi Abuutii gidduutti onkoloolessa 24 bara 2015 Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti gaggeeffamee ture. Hordofee waliigalticha hojiitti hiikuuf hojiileen garaagaraa raawwatamanii jiru. Akka maddi oduu fi odeeffannoo OGMC gabaasetti mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Tigraayitti tajaajila bu'uuraa akka eegalamuu fi deeggarsi namoomaa haala fooyya'insa qabuun akka dhiyaatu taasisee jira. Abuutiin hidhattoonni isaa hidhannoo hiikkachuun gara mooraa waraanaa akka galan taasisuu fi meeshaalee waraanaa gurguddoo raayyaa ittisa biyyaaf laachuu isaanii yaadatama. Akkaatuma waliigaltee manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii waliigalaa addaa har'a gaggeesseen moggaasni tarree shororkeessummaa Abuutii irraa akka ka'u yaada murtoo dhiyaate irratti mari'achuun sagalee caalmaan raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'ootaa kuni eebila 28 bara 2013 Abuutii shororkeessummaan akka moggaafamu yaada murtoo dhiyaate sagalee caalmaan raggaasisuun ni yaadatama. Waraana Tigraay waggoota lamaan darban gaggeeffamaa ture fi sadaasa darbe nagaan furuuf irratti walii galame keessatti namoonni miidhaman haalli keessa jiran akka sirratuuf gaafachuuf Maqaleetti hiriira ba'aniiru. Dabalata qabna. Waraana Tigraay waggoota lamaan darban gaggeeffamaa ture fi sadaasa darbe nagaan furuuf irratti walii galame keessatti namoonni miidhaman haalli keessa jiran akka sirratuuf gaafachuuf Maqaleetti hiriira ba'aniiru. Namoonni kunneen handaara magaalittii irraa eegalanii hiriiraan gara giddugala magaalittiitti imalan aangawoota naannichaa waliinis dubbataniiru. Namoonni waraana irratti miidhaman kunneen wal'aansa fayyaa fi nyaata gaafachuuf hiriira ba'uu TV naannichaas gabaaseera. Maddeen bakka sanaa BBC'tti akka imaletti humnoonni nageenyaa hiriirtonni bakka qubatanii jiran irraa ka'uun gara giddugala magaalaa Maqalee akka hin imalle humnaan dhorkuuf yaalanis hin dandeenye. Giddugala keessa tursiifamanitti wal'aansi fayyaa nyaataa fi uffannaan ga'aan waan dhiyaataa fi hin jirreef hiriira ba'uun mormii dhageessisan. Miidhamtoonni waraanaa hiriira ba'an kunneen wayita hiriira ba'an hedduun isaanii kan of danda'anii hin deemne ta'uu fi meeshaalee deeggarsaa fayyadamuun kan imalaa turan ta'uu jiraattonni Maqalee himaniiru. Haala kanaan baha Tigraay iddoo tursiifamanii jiran kutaa Mallas Kaampaas jedhamurraa gara waajjira bulchiinsa naannichaatti imaluun gaaffii isaanii dhiyeessuutu dhaga'ame. Hiriira kana bittimsuuf humnoonni nageenyaa aara imimaanessu dhukaasanis namoonni kunneen garuu ciichanii gara waajjira bulchiinsa imalaniiru jedhan jiraattonni. Qondaala olaanaa TPLF kan bulchiinsa yeroo fi akka hooggananiif filataman obbo Getaachoo Raddaa argatanii dubbisaniiru. Aangaan TPLF kun gaaffii miidhamtoonni waraanaa kunneen kaasaniin guddoo akka gaddan ibsan rakkoon isaanii atattamaan akka furamus waadaa seenaniiru. Namoota kunneen ammoo konkolaataadhaan gara iddoo turtii isaaniitti deebisaniiru. Waraana waggoota lamaan darbaniif kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen kumaatamaan kan lakkaa'aman du'aniiru. Hedduun ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamaniiru. Kanneen waraana keessatti miidhaman qaama irra ga'ee keessaa tokko BBC'n afaan Tigireenyaatti akkas jechuun hime. Sababa hanqina qorichaa fi meeshaalee wal'aansaan nuti tajaajila fayyaa gahaa ta'e argachaa hin jirru. Waraana kana karaa nagaan furuuf mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay sadaasa darbe erga walii galanii waraanichi dhaabbateera. Akkaataa waliigaltee kanaan hidhattoonni Tigraay hidhannoo hiikkachuun leenjii haaromsaa kan fudhatan yoo ta'u, naannicha keessatti raayyaa ittisaa irraa kan hafe qaamni kamuu hidhatee socho'uu akka hin dandeenye waliigalameera. Waliigaltee nagaa kana booda deeggarsi namoomaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa gara naannoo Tigraay akka seenan taasifameera. Garuu ammallee hanqinni akka jiru ogeeyyiin fayyaa ni komatu. Balaa kirkira lafaa Paakistaanii fi Afgaanistaanitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 12 du'uun dhagahame. Bal'ina oduu kanaatiif Gadaa Bultum.
Balaa kirkira lafa kutaalee Paakistaanii fi Afgaanistaan hedduu mudateen yoo xiqqate namoonni 12 du'uun 40 kan caalan ammoo madaaniiru. Balaan kirkira lafa maaginiitii 6.5 ta'e kun gamoowwan hedduun kan barbadeessee fi akkasumas sigigaachuu lafaas uumee jira. Balaan kun akka lakkoofsa biyyattiitti kibxata galgala sulula Afgaanistaan Jaarmi jedhamu keessatti mudate. Iddoon kun kirkira lafaaf saaxilamaa akka ta'e kan beekamu yoo ta'u bakki balaan kun itti mudate fageenya irratti kan argamuu fi uummannis walirraa faffagaatee kan jiraatudha jedhame. Kana ishee darbii shanaffaarraa atattamaan bootee lafa kan turte jiraattuun magaalaa Kaabul Kaateraa jedhamtu kirkirri mudatee baay'ee nama rifaasisa. Balaa rifaasisaa akkanaa jireenya kiyya keessatti argee hin beeku jechuun Ajensi Fresh Pressitti himtee jirti. Namoota da'uun isaanii mirkanaa'e keessaa 9 Paakistaan naannawaa sulula Khaybar Pakhtunkhwaa jiraataa kan turan yoo ta'u namoonni 3 ammoo Afgaanistaan keessatti du'uu ministeerri fayyaa biyyattii ibseera. Kanneen daangaa Paakistaan naannawaa Laagimaan jedhamutti du'an keessaa daa'immanis ni jiru jedhame. Namoonni hedduun mana isaaniin alatti osoo ayyaana bara haaraa Pershiyaa Norwis jedhamu kabajanis miidhamaniiru jedhame. Ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Sharif hojjettoonni balaa tasaa atattamaan tarkaanfii fudhachuun namoota akka gargaaranis gaafataniiru. Balaan kirkira lafaa kun dachee kiiloomeetira 1000 bal'atu irratti kan dhaga'ame yoo ta'u iddoon balaan kun itti mudate daangaa Indiyaa, Uzbekistaan, Taajikistaan, Kazaakistaan, Kirigistaanii fi Afgaanistaan akkasumas Turkmenistaan kan tuttuqeedha jedhame. Waxabajjii bara darbees balaa kirkira lafaa naannolee daangaa Afgaanistaanii fi Paakistaanitti argaman keessatti mudateen namoonni 1,000 caalanis du'aniiru. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.